Maqabbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaanuuf baay'isee waaqayyo abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga saatnaatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka akkasaatii bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadhanduma keenyaa qulqulleetti Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hundumaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyoo barumsa keenyaa dubbii amantaadhaan akkuma beektan kutaa darbe keessatti boqonnaa afuraffaadhaa eegallee kan turre. Boqonnaa afuraffaadhaan egaa icciitaa guddicha mana kiristaanaa keenyaa kan ta'e icciitii Sillaasee dubbii Sillaasee dubbii waaqayyoo kan ittiin barannudha eegallee kan turre. Kutaa tokkoffaa barumsa keenya darbeen akkuma beektan hiikaa icciitii kanaa baranneerraa. Icciitiin kun tokkummaadhaaf sadummaa waaqayyoo kan ta'e addunyaan osoo uumamin dursee kan jiru addunyaa erga uumee boodas immoo tokkummaa sadummaa isaadhaan kan jiru addunyaa dabarsees immoo tokkummaa sadummaa isaadhaan kan jiraatu tokko jedhamee sadii jedhamee tokko jedhamuudhaan yeroo hundumaa galateeffamaa kan jiraatu waa'ee waaqayyoo tokkummaa isaadhaaf sadummaa isaa kan ittiin barannudha jennee eegalleerra. Achi jalaas immoo sadummaa waaqayyoo jennee sadummaa addaatiin kan ilaalle keessumattuu waaqayyo sadummaa addaa kan qabaatu sadummaa maqaa ni qaba, sadummaa qaamaa ni qaba, sadummaa hojiidhaa fi sadummaa haalaawwanii jechuudhaan isaan kan arfan tarreessine isaan keessaa warreen jalqabaa lamaan ilaalleerra. Waaqayyo maqaadhaan sadii maqaa abbaa ilma hafuura qulqulluu jennee kan waaqeffannu maqaa sadii akka qabu akkuma kanaas immoo darbee sadummaan qaamaas akka jiru waaqayyo qaamaan sadii akka ta'e abbaan qaama kan mataasaa kan ta'e bifa kan mataasaa kan ta'e fuula mataasaa kan ta'e kansaa kan ta'e ni qaba. Ilmis immoo akkuma kanaa ana kan isa jechisiisu qaama mataasaa bifa mataasaa ni qaba. Hafuurri qulqulluus akkuma kanaa kansaa kan ta'e murtaawaa kan ta'e qaama bifas fuulas ni qaba jennee baranneerraa. Kun immoo kan agarru miti. Waaqayyo hafuuradha. Eenyuun arguu hin danda'u. Inni arjummaa isaadhaan waaqayyo kan mul'isa qofadha kan barannu arginee mirkaneessuu kan danda'amu jechuudha. Garuu immoo rakaawwan kitaabolee qulqullaa'oo kaasaa akkuma turre gara fuuldaattis immoo bal'inaan kanneen kaasnu achirratti ni arganna. Garuu namni waaqayyoon argee isaan kan hundumaa mirkaneessa jedhu mataasaa kan sossobudha malee kun amantii keessatti kan akkasii hin jiru jechuudha. Kanarraa immoo kan barannu warreen hafan irraa ka'uudhaan gara fuulduraattidha barachaa kan deemnu jechuudha. Waaqayyo abbaan keenya ni gidduutti argamee nu barsiisuu fi fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Sadaffaan egaa sadummaa hojiiti. Waaqayyo sadummaati ni qaba karaa hojii yookiin Sillaaseen hojiidhaan sadiidha jenneeti kan beeknu. Akkamidha hojiin abbaa dhalchuu hafuura qulqulluu immoo argamsiisuu hojiin ilmaa dhalachuu fi hojiin hafuura qulqulluu immoo argamuu yookiin bahuu jechuudha. Kun maal jechuudha? Abbaan ilma waan dhalcheedhaaf dhalchaa hafuura qulqulluu immoo waan argamsiiseedhaaf argamsiisaa jedhama. Ilmi immoo abbaarraa waan dhalateedhaaf maal jedhama? Dhalataa jedhama. Hafuurri qulqulluu immoo abbaarraa waan ta'eedhaaf bahaa yookiin immoo argamaa jedhamuudhaan haala kanaatiin hojii Sillaasee jennee sadummaa ni barannaa jechuudha. Kana yoo jennu garuu sirriitti hubachuu kan qabnu abbaan ilmi abbaarraatuu dhalate jennee gaafa dubbannu abbaan ofiisaa dursee yeroo ta'e murtaa'e yeroo ta'eedhaaf jiraachaa ture yeroo akkuma uumama uume yeroo dhiyootti yookiin immoo
ofiisaa amma ta'e jiraatee booda ilmi kan irraa dhalate miti. Akkasuma kanas immoo hafuurri qulqulluun abbaarraa kan ba'e abbaan dursee jiraachaa erga tureetii booda miti. Kun yeroodhaaf, sekondiidhaaf, daqiiqaadhaaf osoo waliin dursiin Sillaaseen tokkummaadhaaf sadummaadhaan kan jirudha malee kan dursee qaamni kun dursee argameera kan jennuufi miti jechuudha. Akka sirna uumama dhala namaadhaan ilaaluu hin dandeenyu jechuudha. Sillaaseen kan jiraatu, Waaqayyo kan jiraatu akkuma yeroowwan darbaan kaasaa turre addunyaa yeroo kanaa alattidha. Abrahaam dursee jiraachaa ture Yisihaaqin akkuma argamsiise. Yisihaaqis immoo akkuma kanaa dursee jiraachaa ture Yaaqoobiin akka argamsiise akka kanaa miti. Yeroodhaan, jiraattummaadhaan, amalummaadhaan waan tokkoon haa ta'u Sillaaseen waliin dursan jechuudha. Kun immoo haala salphaadhaan akka nuuf galuu danda'uudhaan Waaqayyo dursee kan uume uumamtoonni baay'een waa isaa kan barsiisanidha. Isaan keessaa gara fuulduraatti fakkeenyota Sillaasee ni baranna jennee yeroo darbe akkuma dubbanne itti deebinee kan barannu kan ta'u. Lubbuu keenya yoo laallee, aduu kana yoo laallee, ibidda yoo laallee isaan kun kallattiimaan dhuguma tokkummaadhaaf sadummaa Waaqayyoo dhugaa nuuf ba'u jechuudha. Icciitii haa ta'uyyuu malee icciitiin kun barumsi kun kan qorannee bira ga'uu kan hin dandeenye haa ta'uyyuu malee garuu yeroo isaan kana ilaallu immoo dhuguma salphaa ta'e argannaa jechuudha. Fakkeenyaaf mee lubbuu keenyaa ilaallu. Lubbuun keenya maal qabdi? Qaama ni qabdi. Jiraattuu bara baraati. Laphummaa ni qabdi. Dubbachuus immoo dandeessi. Jechummaa ni qabdi jechuudha. Akkas yeroo jennu lubbuun kun qaama ni qabdi. Laphummaa ni qabdi. Akkasumas immoo jechummaa ni qabdi. Kana jechuun lubbuun kun qaamni ishee dursee jiraachaa ture erga sanaa booda laphummaan ishee irraa ba'a yookiin jechi ishee irraa argama osoo hin taane kun yeroo tokkotti kan raawwatamudha. Lubbuun jirti taanaan laphummaan jechummaanis ni jira jechuudha. Lubbuun hin jirtu ta'e garuu kun hin jiru. Kan biraas gara fuulduraatti kan barannu aduu kana ilaaluu dandeessu. Amma aduun kun gaafa ba'u aduun qaama ni qaba, ifa ni qaba, ho'as ni qaba. Wanta sadii of keessaa qabu garuu meeqadha? Tokkodha aduun. Amma aduun gaafa mul'attu maal isheedha kan mul'atu? Qaamni ishee ni mul'ata, ifti ishee ni mul'ata, ho'i ishees immoo ni mul'ata. Akkas jechuun aduun ofii ishee baatee mul'achaa turte erga kanaa booda ho'i ishee dhufee erga sanaa booda ifti ishee dhufee jechuun miti. Aduun akkuma mul'attu wantoonni kun sadan ni mul'atu jechuudha. Kun kallattiimaan tokko sadummaa hojii Sillaaseetti kan fakkeeffamudha jechuudha. Waaqni abbaa ofiisaa dursee jiraachaa osoo hin turin yeroo tokkotti osoo osoo hin dursin jechuudha. Yeroo ta'eedhaaf osoo wal dursummaan hin jiraatin abbaan ilmi hafuurri qulqulluu walumaan kan jiranidha jechuudha. Kanaafuu kana sirriitti haala kanaatiin beekuu qabna. Fakkeenyota warreen afaan yeroo kaasnu isa kana caalaatti ifa nuu ta'a waan ta'eedhaaf fakkeenyota Sillaasee kan jedhuun gaafatti deebinu haala salphaadhaan nuuf galaa jechuudha. Kan itti aanu immoo sadummaa haalaawwaniiti. Kan afureffaadhaaf kan dhuma sadummaa haalaawwaniiti. Kunetaat jedha gi'iziidhaani. Sadummaa haalaawwanii haala kan jedhu gi'iziidhaan kunetiidha akkuma dubbanne. Kunetaatiin immoo haalaawwaniidha. Haalaawwaniin. Innaa qaamonni Sillaasee qaamonni Waaqayyoo Sillaaseen jechuudha. Haalummaadhaan yookiin immoo haalota kana sadii qabu jechuudha. Haalaawwaniin sadii ta'uun isaanii immoo dhuguma abboonni keenya 318 Ariyoosiin mana kiristaanaatti warreen dhorkan walitti qabamanii yeroo turanitti kana ibsaniiru. Barreeffama isaanii keessa tokkoffaatti immoo ibsan maal jedhaniiru? Qaamaan meeqa jenna Sillaaseen? Sadii. Qaamaan haalaawwaniin sadii kan ta'u waaqummaadhaan tokko kan ta'u maqaa Waaqayyootiin jechuudhaan eegalaniiru jechuudha. Qaamaan haalaawwaniin sadii kan ta'u akkasuma immoo waaqummaadhaan tokko kan ta'u jechuudhaan eegalaniiru. Kanaaf haalaawwan Sillaasee yookiin Waaqayyo haalaawwan sadii qaba gaafa jennu maal jechuun keenyadha? Kan jalqabaa laphummaa abbaati. Kan lammaffaa jechummaa ilmaa fi hafuurummaa hafuura qulqulluuti. Kanachummaa maal jechuudha gaafa ibsinu abbaan ilmaaf akkasumas hafuura qulqulluudhaaf laphee isaanii yookiin beekumsa isaaniiti. Ilmi immoo abbaaf hafuura qulqulluudhaaf maalidha? Jecha isaanii yookiin immoo kan isaan ittiin dubbatanidha. Hafuurri qulqulluun immoo abbaaf ilmaaf hafuura baafannaa yookiin immoo lubbuu isaanii bara baraaf jiraattummaa isaaniiti. Kanaaf maal jechuu dandeenya? Sillaaseen laphummaa abbaatiin ni beeku kan jalqabaachuudha.
jechuun maal maatiin ni dubbatu hafuura baafannaa yookiin lubbummaa hafuura qulqulluutiin immoo hanga bara baraatti ni jiraatu jenna jechuudha. Kanaaf haala kanaan haalawwan kun jiraachuutiin immoo wal simatu jechuudha. Yommuu taanaan adda bahuu kan hin dandeenye yommuu ta'an tokkummaa kan qabu garuu haalummaadhaan immoo sadii ta'uudhaan waaqummaa keessa kan jirudha jechuudha. Sadummaa waaqayyoo kanneen jennu egaa qabxiiwwan arfan isaan barannee kanadha jechuudha. Kan jalqabaa maal barannee? Sadummaa maqaa barannee, kan lammaffaa sadummaa qaamaa, kan sadaffaa sadummaa hojii fi kan afuraffaa immoo sadummaa haalaawwaniiti. Kanaafuu Sillaaseen isaan kana hundumaadhaan sadummaa ni qabaadha. Egaan jalqabaa barumsa keenya yeroo gallu waaqayyoo meeqadha jenne? Tokkodhas sadiidhas jennee waan ta'e galleedhaaf kan nu hafummoo maal akkama? Tokkummaa waaqayyoodha jechuudha. Sadummaa waaqayyoo baranneerraa waaqni kun qaamaan sadii kan ta'e, maqaadhaan sadii kan ta'e, hojiidhaan sadii kan ta'e, haalummaadhaan sadii kan ta'e kun tokkummaa hoo ni qabaa? Eeyyeen tokkummaa ni qabaa. Tokkummaan isaa maaliinidha? Karaa baay'ee ibsuu dandeenya. Waaqummaadhaan waaqayyo tokkodha, bituudhaan waaqayyo tokkodha, uumuudhaan waaqayyo tokkodha, addunyaa kana dabarsuudhaan waaqayyo meeqadha? Tokkodha. Lapheen jechaan, hafuura baafannaadhaan, jiraattummaadhaan, aangoodhaan, taayitaadhaan waaqayyo tokkodha jechuudha. Maqumti waaqayyo kan jedhu iyyuu waaqayyo jennee gaafa waamnu maqaa tokkummaa kan qaama sadaniiti. Maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko akkuma jennu jechuudha. Waaqayyo jennee gaafa waamnu Egzaabiheer jennee gaafa waamnu jechuudha. Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu maqaa tokkummaa waamuuti. Kanaafuu Abbaan waaqayyoodha, Ilmis waaqayyoodha, Hafuurri Qulqulluus maalidha? Waaqayyoodha jechuudha. Abbootonni amantaa akkasumas kitaabni qulqulluun bakka baay'eetti ni kaasa. Ragaadhaaf hin dhiphatina. Gara duddubaatti ragaawwan gaafa dhufnu bal'inaan ni ilaalla waan ta'eedhaaf ragaan ni jira. Asitti garuu tokko kaasuudhaaf abbaan qulqullichi Ateenaatiyoos amantaa abboota kan barreessan tokko haa ilaallu. Maal jedhaniiru? Abbaan waaqayyodha yookiin abbaan waaqadha, ilmis waaqadha, hafuurri qulqulluunis waaqadha. Waaqa tokko jedhama malee waaqota sadii hin jedhamu jechuudhaan dubbateera jechuudha. Kanaafuu waaqayyo jennee gaafa waamnu abbaadhas, ilmadhas, hafuura qulqulluudhas. Kun immoo waaqa tokkodha malee waaqota sadii kan jennu miti. Maaliif? Waaqayyo waaqummaadhaan tokko waan ta'eedhaaf jechuudha. Tokkummaawwan waaqayyoo baay'een ni jiru. Nuti barumsa kanaan muraasadha kan ilaallu. Yaa'u baay'ee isaas ni beekna waan ta'eedhaaf akkasumatti muraasa isaan ilaallaa. Kan jalqabaa tokkummaa amalummaati. Waaqayyo amalummaa isaatiin tokkodha. Amalummaa isaatiin waaqayyo tokkodha. Amalummaan isaas immoo yommuu taanaan hin jijjiiramu. Bakka waaqayyo waaqadha. Waaqummaan isaa kun immoo waaqa sadii san jechisiisu waaquma tokkodha. Amalummaan isaas immoo amalummaa tokkodha jechuudha. Qulqulluun Ateenaatiyoos Tunfuutiin akkas jedheera. Amalummaa isaatiin tokko akkuma ta'e sadummaa isaattis ni amanna. Kunis Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluudha. Kanaafuu qaamonni sadan amalummaa tokko qabu ni jenna jechuudhaan amalummaa waaqayyoo haala kanaatiin ibseera jechuudha. Kanaaf waaqayyoo amalummaa isaatiin meeqadha? Tokkodha jechuudha. Waaqayyoo amalummaa isaatiin tokkodha. Kan lammaffaa immoo jiraachuudhaan waaqayyoo tokkodha. Kanaaf immoo tokkummaa jiraachuu jechuudhaan ni waamna. Jiraachuu jechuun tokko isa tokko keessa jiraata ta'uu isaa yookiin immoo jiraachuu isaa kan ibsudha. Abbaan Ilma keessa, Hafuura Qulqulluu keessa. Ilmi Abbaaf Ilma Hafuura Qulqulluu keessa. Hafuurri Qulqulluun Abbaadhaaf Ilma keessa jiraataa tokko keessa jiraataa kan ittiin ta'udha jechuudha. Akkuma jalqaba kaasne beekumsa yookiin lapheen Sillaasee Abbaadha jenneerra. Jecha yookiin immoo dubbiin Sillaasee immoo Ilmadha. Lubbuun yookiin immoo hafuura baafannaan jiraattummaan bara baraa Sillaasee immoodha. Hafuura Qulqulluudha jenneerra. Qaamonni sadan kun jireenyaan hubachuudhaan tokkodha jechuudha. Gooftaan keenya kan dubbate kitaaba qulqulluutti kan barreeffamee jiru kallattii maa ilaaluu dandeenya? Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 8 kaasnee amma lakkoofsa 11tti yoo dubbisnu kana ni arganna. Gooftaan keenya osoo barsaa jiru duukaa buusaadhaan Filiiphiyoos maal jedhee gaafate gooftaa keenyaan abbaa nutti agarsiisiti nugaa jechuudhaan dubbate. Abbaa maal taasisi? Abbaa nutti agarsiisi kana booda nugaa jedhee yeroo dubbatu gooftaan keenya kan deebiseef kanaa ilaallu maal jedhe? Hanga irraatti isin wajjin jiraadhe anaan hin beektu. Anaan kan arge eenyuun arge? Abbaatiin argeera. Anaan kan arge
abbaa argee ana abbaa keessa ana abbaa irra kan jiru abbaanis immoo ana irra kan jiru hin amantu ani jecha isitti himu mataa koorraa isitti himu haa ta'u malee ana irra kan jiraatu abbaan inni hojii isaa ni hojjeta jechuudhaan gooftaan keenya dubbateera jechuudha. Asitti maal hubachuu qabna? Hanga irraatti isin wajjin jiraadhee ammayyuu nan beekne jechuudhaan dubbate. Ana abbaa keessa kan jiru abbaanis immoo ana keessa jiru akka inni jiru ammayyuu hin beekneedha kana jechuudha. Kana booda maal jedhee anaan kan arge abbaa argeera. Maaliif abbaan na keessa waanta jiruudhaaf jechuun dubbate. Anaan kan arge abbaa arge. Abbaatiin ni argachuun immoo aangoo waaqummaa isaatiin miti. Aangoo waaqummaa isaatiin abbaas ilmas hafuura qulqulluus kan arge eenyuyyuu hin jiru. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 dubbisne waaqayyoon aangoo isaadhaan waaqummaa isaadhaan kan arge hin jiru. Garuu gooftaan keenya maal taasise foon uffatee dhufu isaadhaan waaqayyoon arguu dandeenyeerra. Kanaaf ilma keessa immoo maaltu jira? Abbaanis hafuurri qulqulluunis ni jiraachuudha. Kanaafidha gooftaan keenya anaan kan arge abbaa argeera. Kanaaf abbaa kan biraan barbaadiini jechuu isaati gooftaan keenya kana dubbate. Kallattii maankummaa nutti agarsiisa. Abbaan ilmaaf hafuura qulqulluu keessa jiraataa ta'uusaa. Ilmis immoo abbaadhaaf hafuura qulqulluu keessa jiraataa ta'uusaa. Hafuurri qulqulluunis immoo abbaaf ilma keessa jiraataa ta'uusaadha kan nutti agarsiisu jechuudha. Kan itti aanu immoo tokkummaa uumuuti. Waaqayyo gooftaan keenya uumuutiin tokkodha. Addunyaa kana hundumaa kan uumeedha waaqayyoodha. Waaqayyo immoo jennee dubbanneerra abbaadha, ilmadha, hafuura qulqulluudha. Kanaaf sillaaseen uumuudhaan meeqadha? Tokkodha jechuudha. Waaqayyotu addunyaa uume. Kitaabni qulqulluun maal jedha? Seera uumamaa boqonnaa 1:1 gaafa laallu waaqayyo samiidhaaf lafa uume jechuudhaan eegala. Egaan waaqayyo samiif lafa uume kan jedhu kun waaqayyo akkuma kaasne abbaa, ilma, hafuura qulqulluu. Kanaaf uumuudhaan waaqayyo meeqadha? Tokkodha jechuudha. Faarsaa Daawititti kan argannu maaloo ati dursitee lafa hundeessitee samiiwwanis hojii harka keetiidha jechuudhaan waaqayyoon galateeffata. Kanas immoo waaqayyotu uume, waaqayyo immoo abbaa, ilma, hafuura qulqulluuti. Waaqayyo akkas jedha samiin teessoo kooti, laftis ejjennoo miila kootiiti. Manni sinnaaf hojjettan kan akkamiiti jechuudhaan dubbata. Raajii Isaayyaas boqonnaa 66 gaafa dubbisnu boqonnaa 1:2 gaafa dubbisnu kan arganna. Waaqayyo akkas jedha jechuun abbaa, ilma, hafuura qulqulluu maqaa tokkummaa waaqayyooti. Kanaaf waaqayyo uumuudhaan jiraachisuudhaan meeqadha? Tokkodha jechuudha. Tokkodha. Kan itti aanu immoo aangoodha. Taayitaadhaan waaqayyo tokkodha. Abbaa, ilma, hafuura qulqulluu gaafa jennu waaqayyo gaafa jennu aangoo tokkodha. Aangoon sillaases immoo tokkodha jechuudha. Gooftaan keenya kanas dubbateera. Dhuguma aangoon sillaasee tokko qofa ta'u abbaan, ilmi, hafuurri qulqulluun aangoon isaanii tokko ta'uusaa kallattii maal nutti dubbata? Aniif abbaan meeqadha? Tokkodha jechuun dubbata gooftaan keenya. Aniif abbaan tokkodha jechuudhaan dubbateera. Kun kallattii maal? Dhuguma aangoon gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiif kan abbaa tokko ta'uusaadha kan agarsiisu. Sillaaseen egaa lapheedhaan, jechaan, hafuuraan tokkodha. Isa kanas immoo qulqulluun Daawit garraamummaa waaqayyoo lafa guuttee jecha waaqayyoon samiiwwan dhaabbatan loltoonni isaas hundumtu immoo hafuura afaan isaan jechuudhaan dubbateera. Garraamummaa waaqayyoo kan jedhe abbaaf kan dubbatamedha. Jecha waaqayyoo kan jedhame ilmaaf kan dubbatamedha. Hafuura afaan isaan kan jedhame immoo hafuura qulqulluudhaaf kan dubbatamedha. Kanaafuu tokkummaadhaaf sadummaa waaqayyoo haala kanaatiin caqasa kan keessatti ibsamee ni arganna jechuudha. Kanaafuu waaqayyo gooftaan keenya tokkummaa isaa lakkoofneef fiddu. Tokkummaa isaa lakkoofneef fiddu waaqummaadhaan jenneerraa, aangoodhaan jenneerraa, taayitaadhaan jenneerraa, addunyaa kana bituudhaan, addunyaa kana dabarsuudhaan, nyaachisuudhaan, jiraachisuudhaan kanneen kanaan akkasumas jiraachuudhaanis waaqayyo tokkodha jennee ibsuu ni dandeenya jechuudha. Sadummaa waaqayyoo immoo warreen gara oliitti kaasne sana arfanidha jechuudha. Egaan kanneen kaasne kana hundumaadhaaf ragaawwani hoo maalidha kan jedhu ragaan kitaaba qulqulluu akkasumas ragaan barumsaa abbootii keenya qulqulloota ni jira. Isa kana immoo kutaa itti aanurraatu eegalle ragaawwan kitaaba qulqulluu waa'ee icciita sillaasee kan jedhuun walitti deebina. Har'aaf asuma irratti nu haa ga'u. Abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Nutis immoo kan dhageenyeen akka jiraannu gargaarsaa nuuf haa ta'u. Nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.